Gaaffiin inni jalqabaa namni tokko gaa'ela karaa tagliliidhaan raawwatee gaa'ela isaa yookiin gaa'ela isaa diigee yookiin immoo diigdee nama biraa fuudhuu yookiin heerumuu ni danda'ama gaaffii jedhudha. Fakkeenya yoo tajaajilaa mana amantaa ta'e gaa'ela isaa yoo diigee aangoon tajaajilummaa isaa irraa kaafama jedhama. Inni kun immoo hammam dhugaadha gaaffii jedhudha. Gaaffii lammaffaan biyya Arabaan ture yeroon biyyatti galee osoo hin racaamin maatii kootti dabalamee qodaa tokkorraa isaa wajjiniin nyaachuu nan danda'a. Sababiin isaas immoo musliimota wajjiniin waan hin tureef gaaffii jedhudha. Haadholiin keenya daa'imman guyyaa 40 fi guyyaa 80tti cuuphaadhaaf gara mana qulqullummaa Waaqayyoo yommuu geessan arma hoosisaniitu gara abbootitti geessu. Arma hin hoosisinaa yommuu nuti jenne immoo rakkoon qabu nuun jedhu. Inni kuni sirriidha gaaffii jedhudha. Gaaffiin xumuraa immoo daa'imman erga cuuphamanii booddee guyyaa meeqa walitti aansanii qorrobuu qabu gaaffiin jedhu ka'eetu jira jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos isin jaallatu hordoftoota chaayinaalee gola faarfannaa hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo kanaatiin kan nuge Waaqni abboolii keenya maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaatinuuf haa ta'u bara baraan. Ameen. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaaffiiwwan kana wajjin kan laallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu duukaa ta'a. Subscribe, share, like gochuudhaan sagantaa tajaajila keenyaa deeggaraa isiniin jenna. Kallattumaan gara gaaffii keenyatti darbina. Namni tokko gaa'ela karaa tagliliidhaan erga raawwateen booddee gaa'ela isaa erga raawwateetiin booddee gaa'ela isaa diigee yookiin immoo diigdee nama biraa wajjiniin gaa'ela erga gaggeeffate yookiin immoo erga gaggeeffatteen booda nama biraa fuudhuu danda'a yookiin immoo nama biraatti heerumuu dandeessi gaaffii jedhudha jechuudha. Gaaffiin ka'ee jiru. Isa kana gaafa laallu gaaffiiwwan waa'ee gaa'elaa egaa karaa miidiyaa lachuu karaa chaayinaalii kanaa gola faarfannaa fi chaayinaalii dhangaa lubbuutiinis gaaffiiwwan dhimma gaa'elaa irratti xiyyeeffatan yeroo baay'ee yeroo itti kenne gaaffii kana waliin laalaa turre. Sababiin isaa gaa'ela jechuun egaa kabajamaadha waan ta'eef namni gaa'ela isaa akka kabajuu fi gaaffiiwwan gaa'ela keessatti ka'an hundumaaf hundi keessanii deebii argattanii dursitanii akka sirna kana badii kanarraa akka bilisa baatanii fi warri immoo badii keessa cubbuu keessa jirtanis keessaa gara gaabbitti akka deebitaniifidha kaayyoon isaa waan ta'eef egaa irra deddeebi'uudhaan gaafachuu osoo hin taane sirriitti isa darbe duubatti deebitanii keessatti of madaaluun barbaachisaadha. Nama hundaaf gaaffii mataa isaa deebisna yoo jenne nu ulfaate jechuudha. Barnoota biroo immoo kan barachuu qabdan isin jala darba yeroon keessa waan ta'eef barnoota isin ilaallu baay'ee waan jiruuf iyyuu kanaafuu yeroo keessan qusachuudhaaf barnoota kana wal qabatu duubatti deebi'aa laalaa isiniin jenna. Egaa fakkeenyaaf namni tokko gaa'ela isaa nicannaa isaa eeggate dingilannaa isaa eeggate yookiin immoo eeggatte karaa mana qulqullummaa Waaqayyootiin gaa'ela sirna tagliliitiin raawwate yookiin raawwattee jirti jechuudha. Namoonni kun egaa achi deebi'anii immoo nama biraa wajjiniin gaa'ela raawwachuu danda'u gaa'ela isaanii diiganii kan jedhudha. Gaa'ela isaanii akka diiganiif maaltu isaanii fayyada? Duraan namni tagliliidhaan gaa'ela isaa raawwatu jechuun ikkoo bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darbee qabsoo hafuuraa hedduu keessa darbee hafuura hawwaa hedduu keessa darbee waan hunda danda'eeti. Innaa umurii gaa'ela isaadhaaf hanga ga'u sanatti egaa biyya lafaarraa cubbuu biyya lafaarraa of daangeessee iddoo sana ga'ee manni qulqullummaa ragaa sanaaf gonfoo kenniteef jirti. Gonfoon kun immoo fakkeenya gonfoo mootummaa Waaqayyoo isa boru ittiin warreen eebbifaman yookiin immoo cubburraa fagaannee gaabbii gallee dhiiga foonsaa fudhannee yoo jiraanne murtoofne yoo jiraanne argannuudhaaf jechuudha. Kanaaf namoonni kun namni akkanatti gaa'ela isaa raawwate yookiin raawwatte kun maal ta'eeti gaa'ela isaa kan diigu? Gaa'ela isaa diiguun irra hin jiraatu. Gaa'elli hin diigamu. Kan Waaqayyo walitti hidhe namni gargar hin baasinidha.
kan waaqayyo walitti hidhe cubbuun gargar baasuu hin qabu kan waaqayyo walitti hidhe biyyi lafaa gargar baasuu hin qabu waaqayyotu waliif filatee kenne waan ta'eef namni kamiyyuu gidduu galee baasuun hin danda'amu jechuudha. Namni immoo kana raawwatu yoo jiraate cubbuudha kun mataa isaatiin jechuudha. Kanaaf gaa'ela diiguun hin danda'amu. Gaa'ela sirna tagliin raawwatame dhiisi. Gaa'ela callisee karaa biyya lafaayyuu raawwatame diiguun hin barbaachisu. Waaqayyoodha bakka akka walitti hidhe kanas ta'e sana gaa'ela waaqayyotu walitti hidhe waan ta'eef gaa'ela diiguun hin barbaachisu. Warreen biyya lafaan gaa'ela isaanii raawwatan gara waaqayyotti fidanii gaa'ela isaanii haaromsifachuu hin danda'u karaa mana qulqullummaa gaabbii galanii. Kanarraa kanaaf rakkoon biyya lafaa qabeenya dhabuun walitti muufachuun walii galuu dadhabuun akkasuma amala walii dadhabuun wantoonni garaagaraa xixiqqoon akka kana gaa'ela isaanii diiguu hin danda'u gonkumayyuu. Gaa'elli diigamuun hin barbaachisu jechuudha. Gaa'elli akka diigamuuf garuu wantoonni sababa ta'an yookiis immoo kan kaawwamanii jiran waan sadi qofadha jechuudha. Gaa'elli diigamee nama biraa wajjin gaa'ela raawwachuun kan danda'amu tokko isa yookiin isheen lamaan isaanii keessaa tokko yoo addunyaa kanarraa du'aan boqote qofadha. Gaa'elli jechuun hanga du'aatti kan wajjiniin amanamanii jiraatanidha. Samaanaa mallatteessina miti. Samaanaa jechuun akka qulqulluun Daawit dubbate namni biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu umuriin isaa 70 yoo baay'ate 80dha. Isa yoo darbe garuu dadhabbiidha jedhe. Samaanaa jechuun 80 jechuudha. Gaa'ela 80 jedhama. Gaa'ela 80 jechuun umurii nuti biyya lafaa irratti qabnu kana wajjin dabarsina jennee kan mallatteessinu jechuudha. Kanaafiyyuu hanga dhumaattidha kan wajjin mallatteeffamu gaa'elli kun. Kanaafuu yoo duuti fidee gargar baase malee jarreen kana gargar bahuu hin danda'ani. Du'aa yoo gargar ba'an isaan lamaan keessaa tokko yoo du'aan boqote hin nafe fuudhuu seerumuus hin danda'a. Akka seera mana amantaa keenyatti kun eeyyamameetu jira. Kanaan ala garuu gaa'ela dhabuudhaan argachuudhaan waan garaagaraa biyya lafaatiin gargar bahuun hin danda'amu. Gaa'ela ofii diiguun cubbuu guddaadha. Namni gaa'ela isaa diigee nama biraa wajjiniin gaa'ela biraa raawwatu sagaagaleera. Sagaagalummaa raawwateera jechuudha. Cubbuu keessaa immoo kan akka kana ulfaatu hin jiru jechuudha. Gaa'ela waaqayyo isaaf kenne dhiisee kan biraa barbaaduun cubbuudha yookiin kan biraa barbaaduun yakkadha. Kun cubbuudha waan ta'eef du'aatiin qofadha. Lammaffaan immoo amantaa kana walitti dhufanii osoo jiranuu karaa seera mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatanii osoo mana amantaa tokkoon deddeebi'aa amantii tokkoon deddeebi'aa jiranuu isaan lamaan keessaa tokko lakkaan amantaa kana hin barbaadu gonkumaa jedhee yoo waaqa gane qofadha. Nama waaqa gane wajjin jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef. Namni waaqa gane homaa namaaf hin godhu waan ta'eef nama waaqa gane kana wajjin jiraachuun hin barbaadu yoo jedhe namni sun karaa seera mana amantaatiin manni amantaa kan beeku namni sun gorfamee hin deebi'u jedhee abbootiidhaan gorfamee yaallamee yoo dadhabame dhumarratti jechuudha. Amantaa isaa yoo jijjiirrate amantaa kana hin barbaadu jedhee yoo deeme qofadha gaa'elli kana addaan bahuu hin danda'amuu fi inni sadaffaan immoo sagaagalummaadhaan kan diigamu jechuudha. Lamaan isaanii keessaa tokko hin sagaagala yoo ta'e hin deebi'u ani lakkii jedhee gaafa gorfamee sagaagalummaan sun yeroo baay'ee itti deddeebi'ee irratti argame gaabbii galii deebii gaafa jedhamanii itti dubbatamu gaabbiis galuu didee gaabbiis galuu dhiisee yoo waan sana itti fufee kan hojjetu ta'e dhiisii yoo kan jedhame abbooliin gorsanii dadhabame ta'e qofadha malee callifamee gaa'elli waanuma salphaadhaaf hin diigamu jechuudha. Kanaafiyyuu gaa'ela diiguun dhorkadha. Gaa'elli hin diigamu jechuudha. Kana cufnee bira darbina garuu gara gadiitti fakkeenya kaastetti jechuudha obboleettiin keenya gaafi kana keessatti fakkeenyaaf yoo tajaajilaa mana amantaa ta'e gaa'ela isaa yoo diige aangoon tajaajila isaa irraa fuudhama kan jedhu ammam dhugaadha gaafii jedhudha. Egaa isaan inni kun warra tajaajiltootaadhaaf fayyada jechuudha. Tajaajiltoota gaafa jennu sadarkaa dakanaa duqqunna irraa jalqabeeti jechuudha. Aangoon akkasii kan irraa fuudhamu. Duqqunna irraa jalqabee hanga gaaraatti jechuudha. Duqqunnaa fi lubummaadha. Aangoo lubummaati. Mana amantaa keessatti egaa gaa'elli kan isaaniif eeyyamamu gara beeta maqdasiitti seenanii tajaajila mana qulqullummaa kan laatan keessaa gaa'elli kan isaaniif eeyyamamu daaqonii fi luboota qofaafidha. Monoksotaaf, paappaasotaaf, episkooposotaaf gaa'elli hin eeyyamamu. Kanaaf gaa'elli kan eeyyamamuuf gara beeta maqdasiitti galanii qiddistii keessa seenanii akkasuma immoo maqdasii seenanii taabota waaqayyoo fuuldura dhaabbatanii sabaaf dhiifama kan kadhatan akkasuma immoo sirna qulqulleessaa kan raawwatan gaa'elli kan isaaniif eeyyamame aangoo kan qaban duqqunnaa fi lubummaa qofadha jechuudha.
jarreen kana keessaa dhuguma dogoggorri irratti argamee haadha manaa osoo qabanuu haadha manaa isaanii dhiisanii deemanii sagaagalu yoo ta'e haadha manaa isaanii dhiisanii immoo deebanii kan biraa fuudhaniiru taanaan aangoon lubummaa isaanii irraa fuudhama sirrii. Kun seera mana amantaa keenya keessadha. Haa ta'u garuu dursa yoo laalle daaqonoonni fi luboonni jireenya isaanii keessatti osoo gara lubummaatti gara duqqonnaatti hin dhufin dursa namoota akkamii ta'uu qabu gaafiin jedhu yoo ilaalle dursa qoratamuu qabu turan. Har'a garuu baay'ee isaa yoo laaltan gaseentanii yoo laaltan dogoggoroota gurguddaa fi cubbuu gurguddaatu raawwatamaa jira. Innis maayinni yoo jettan daaqoniin tokko aangoo duqqonnaa fudhachuudhaaf dursa waan inni guutuu qabu jira ture. Lubni tokkos aangoo lubummaa fudhachuudhaaf dursa waan inni raawwachuu qabu waan isarraa eegamu qabu raawwachuu danda'utu irra jiraata ture. Isaan keessaa fakkeenyaaf maal akkamii waan akkamii raawwachuu qaba kan jedhu isa jalqaba aangoo lubummaa laala. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii bayeessaa inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa takkitti nama dhugaatitti of hin ganne nama of qabu nama ulfinaa nama keessummoota jaallatu nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jira jedhee kaa. Kun lubaaf kan kaawwame lubootaaf kan kaawwamedha jechuudha. Nama haadha manaa takkitti qabu nama waan jedhaniin kan hin qabne nama ulfinaa yookiin immoo nama hojii cubbuu raawwanne cubburraa kan fagaate keessummoota kan jaallatu dhugaatii kan hin jaallanne nama warra kaan immoo barsiisee deebisuu danda'u ta'uu danda'utu irra jiraataadha. Sanantaan etaanan aangoo lubummaa qabaateedhaaf barsiisuu hin danda'u in dhuga yoo ta'e haadha manaa takkitti irra darbee ba'iinsa gaagala yoo ta'e kun nama deebisuu miti namootatti yoo gufuu ta'a waan ta'eef aangoon lubummaa nama kanaaf akkanatti hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf jecha manni amantaa keenya dursayyuu nama gaarii ta'e booddeerra immoo amala amma jenne kanarraa fagaatee sagaagala yoo ta'e hin dhugaa yoo ta'e hin machaa yoo ta'e akkasuma immoo nama of hin qabne ulfina hin qabne bakkuma hundatti kufa yoo ta'e aangoon sun akka irraa fuudhamu kan taasisuuf kanaafidha jechuudha. Nama garraamii nama naga qabeessa malee nama machaa nama lola jaalatus hin ta'ini jedha. Luboonni yookiin aangoo lubummaa kan qaban qeesonni nama machaa'uu hin qaban jechuudha. Har'a garuu gabbuutanii yoo laaltan baay'een isaanii hin dhugu hin machaa'u nama arrabsu nama amatu kanadha jechuudha. Cubbuu keessa oolanii ganaamu gaabbii siif laachuudhaaf ofii isaanii waan machaa oolaniif ani nama namadhe yoo itti himte aniyyuu na namadha waan ta'eef maal rakkoo qaba siin jedhee cubbuutti si jajjabeessaa jechuudha namni akkana. Kanaafuu dursa qoratamuu danda'utu irra jiraata kan jedhameef kanaafi nama warra manaa isaa bayeessa godhee bulchu yookiin immoo ijoollee isaa haadha manaa isaa bayeessan bulchu ijoollee isaa ulfina hundumaan abboomuu kan danda'u kan guddisuu danda'u ta'uun isarra jira. Nama akka ittiin warra manaa bulchuu hin beekne akkamitti waldaa waaqayyoo bulchuu danda'a jedha. Namni mana isaa bulfachuu hin dandeenye akkamittiin waldaa waaqayyoo bulchuu danda'a. Erga jedheeti of jajuudhaan afuuffamee firdii isaa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'ini. Maqaan isaa badee hiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuu qabaa jedha. Maqaa gaarii qabaachuu qaba malee osoo kana hin qabaatin luba ta'uu hin danda'u namni. Qoratameetu kan ta'uu danda'u. Har'a garuu yeroo baay'ee seenaa isaa dhofamee seenaan isaa baay'ee cubbuu keessa kan ture ta'ee osoo jiru aangoon lubummaa kan isaaf laatamu erga laatameen booddee hojii isaan kan ittiin hojjenne baay'ee isaanii jira jechuudha. Kanaafiyyuu kun aangoo lubummaadha. Kana keessaa namichi kun hin baataanan seera kana hin eegne taanan aangoo lubummaa isaa irraa fuudhame. Inni lammaffaan immoo waa'ee daaqonootaati. Daaqonoonni aangoo lubummaa fudhachuudhaan dursa maal ta'uu qabu isa jedhu yoo laalle daaqonoonni mana waaqayyoo keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina nama irraa qaban malee warra arraba lama dubbatan dhugaatittis warra of gadhiisan karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaalatan hin ta'inii jedha. Karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaalatan hin ta'in jedha. Eenyu daaqonoon amma yoo laaltan baay'een isaanii daaqonoonni osoo gaa'ela isaanii raawwatin dursa sagaagalummaadhaan kan deddeebi'an
akkasuma immoo karaa dalgaatiniin ani daaqonii dhadhanii nama gooyyomsuudhaan waan badaa kan hojjechaa jiran baay'ee isaanii jira. Isarra darbanii immoo achiyyuu kana osoo qabanuu osoo sagaagalanii jiranii xinnaa isaanii dingilinaa isaanii osoo hin eeggatiin osoo hin fuudhin dubartoota baay'ee wajjin gaa'ela karaarraa gaggeessaa deebi'anii immoo duqqannaa fudhachuu kan naqan baay'ee isaanii jira. Gaafiin dhiyoo kana naa ka'ee jira ture jechuudha. Obboleettiin keenya tokko maal taate waan ishii mudate daaqoniidha jechuudha. Ishiin jalqaba heerumtee jirti. Heerumtee gara biyya alaatti baatee jechuudha. Erga heerumtee gara biyya alaatti baateen booddee faaruu baafachuu barbaaddee karaa onlaayiniitiin daaqonii tokko dubbiste. Daaqonii kana wajjin haasaanii faaruu siifan hojjedha jedhee erga waliin haasaanii dubbataniitiin booddee gara biyyaatti deebitee jechuudha. Faaruu si hojjedheeraa koottu fudhadhu jedheeni daaqoniin kun egaa waan hin taane micawwa kanarratti raawwateera jechuudha. Waan badaa baay'ee sin gaddisiisu. Kanaan booddee akka abbaa manaa ishee ittiin deebineef inni asitti ishee qabee waan hin taane irratti raawwateera. Abbaan manaa ishee immoo kana dhagahee sagaagaltii itti dheessi jibbeera jechuudha. Kana gidduutti maal godhee eeshi immoo ergaa akkana na gooteeti. Faaruu kiyyas naa kenniiti. Jireenya gaa'elaas immoo gaabbii gallee wajjin jireenya keenya gaggeeffanna gaa'ela godhannaan lakkani gaa'ela biraa qabaa jedheen. Tagliliidhaan gaa'ela raawwadheera. Nama akka kanaatu jechuudha kan tagliliidhaan gaa'ela raawwatu laala. Namni nun beeku jedhanii nama dhoksuuf yookiin of kabachiisuudhaaf jecha waan akkanaa raawwachaa tagliliidhaan immoo gaa'ela raawwatu jechuudha. Kanaan booddee egaa mucayyoon kun maal taate faaruu ishees dhabdee hojii afuraamaatiinis qabamte sagaagalummaa keessa seentee abbaa manaa ishees dhabdee kanaan booddee aariidhaan gara biyya hambaatti deemtee deebite jechuudha. Gaafa deebitu immoo faaruu kiyya naaf hojjedhu naaf xumuri gaafa jetteetti bilbiltu immoo gooddanyaa isaatti dabarse yookiin immoo hiriyaa isaatti dabarse inni siifaa hojjetu jedheen jechuudha. Gaafa kana inni siifaa hojjetu gaafa jedhuun immoo innis maal jedheeni siif hojjechuudhaaf gaafii gaa'elaa gaafate jechuudha deebisee kana. Sagaagalummaa irratti sagaagalummaa si faana jiraachuun barbaadadhee gaafii akka kanaa gaafate. Kanaan booddee egaa namni kun mee maal agarsiistu mee faarfannaa maalii faarfattee saba agarsiistu jettanii yaaddu? Ishiirraa yookaan jechuudha. Asii jireenya hin taane keessa jiraachaa faarfannaa ishiidhaan immoo maal jettee faarfatteeti? Faarfannaa jechuun galatadha, waaqayyoon galateeffachuudha, ittiin nama barsiisuudha waan ta'eef jireenya akkanaa keessa jiraachaa akkamittiin nama barsiisu jettanii yaaddu. Innis namni kunis immoo maal ta'a jettanii yaaddu. Kanaaf daaqonii jechuun egaa nama waan jedhaniin kan hin qabne nama qulqullummaadhaan jiraatu ta'uu danda'utu irra jiraata. Karaa dalgaatiin bu'aa dalgaa kan barbaadu ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Waan hojjeteetti waan dadhabetti argachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Yaada garaa qulqulluudhaan dhoksaatti amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun isaaniif hin ta'a jedha. Otoo aangoon kun isaaniif hin kennamin dursa daaqonoonni qoramanii ilaalamuun isaaniif hin ta'a jedhee kaa waa'ee isaanii jireenya isaanii akka amma dubbanne kana jireenya akkanaa keessa jiru taanaan namoota akka kanaaf duqqannaan hin barbaachisu yookiin immoo aangoon lubummaa duqqannaa kun isaaniif hin barbaachisu waan ta'eef qoramanii ilaalamuun isaaniif hin ta'a jedhee kaa isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun isaaniif hin ta'a erga jedheetiin booddee ilaalamanii erga waa irraa dhabamee haa hojjetanii jedha. Erga waa irraa dhabame yookiin immoo yakki erga irraa dhabameeti qoramanii ilaalamanii gaarii erga ta'anii aangoo lubummaa yookiin immoo duqqannaa kanaa hojjetanidha. Gargaartonni dubartoonnis warri ulfina namaa irraa qaban warra dhugaatitti of hin ganne warra waan hundumatti amanamoo ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Daaqonoonni abbaa manaa haadha manaa takkittii haa ta'ani. Ijoolleen isaanii warra mana isaanii bayeessa godhanii haa bulchani. Daaqonoonni warri bayeessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuusin argamu kana keessatti ija jabinaan guddina hin argatu jedhee kaayetu jira jechuudha. Kanaaf warra akkanaa ta'utu irra jiraata malee callisanii warra amma akka jenne ta'uu danda'uun irra hin jiraatu. Kana godhanii argamaniiru taanaan aangoo duqqannaa kana fudhatanii yookiis immoo osoo hin fudhatin dursa jireenya akkasii keessa seenanii dhoksaadhaanis aangoo kana fudhatanii beeta maqdasii keessa seenanii tajaajilu taanaan akkasuma immoo asiis immoo sagaagalaa qabeenya namaa guurrachaa waan hin taane hojjechaa immoo deebi'anii ammas beeta maqdasii keessa deddeebianii tajaajilu taanaan manni qulqullummaa dhimma kana irratti beektee himatamaniiru taanaan aangoon lubummaa isaanii irraa hin qabama jechuudha. Aangoon duqqannaa isaaniis irraa hin qabama. Isa kana dhaamam dhugaadha inni jedhu sirriidha dhugaadha. Gaafii sirriidha gaafiin kun. Kanaafiyyuu warreen akkanarraa nuti of eeggachuu danda'uun nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoon laphee hubannaa nuuf haa kennu. Gama biraatiin immoo barsiisota ta'anii aangoo duqqannaa yookiin lubummaa kan hin qabne jiru.
normaalii barsiisotas kan ta'an jiru jechuudha. Barsiisonnis egaa akka kanatti barsiisaan tokko fakkeenyaaf aangoo lubummaa yookiin aangoo dhukkubnaa hin qabu taanaan ala dhaabbatee madarakii irratti dhaabbatee barsiisa malee gara keessatti seenee beeta maqdasii keessatti taabota waaqayyoo fuulduratti aarsaa dhiyeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf innis jireenyi isaa akkuma kanatti egaa gaarummaadhaan jiraachuu danda'u irra jiraata. Kaleessa seenaa hin taane yoo hojjete yookiin immoo cubbuu hojjete cubbuu sana keessaa ba'ee gaabbii galee gaa'ela isaa karaa sirriidhaan gaggeeffatee irra taanaan gaa'ela isaa sanatti cimee jiraachuu irraa jiraata jechuudha. Isas taanaan jechuudha. Nuti isa akkasuma. Eshi gaafi lammaffaatti gaafa darbinu biyya Arabaa ture yeroon gara biyyaatti galee maatii kiyyatti osoo hin dabalamin jechuudha. Yookiin immoo maatii kiyyatti gaafa hin dabalamu osoo hin cuuphamin maatii kiyyatti dabalamee isaan wajjin qodaa tokko irratti nyaachuu nan danda'a. Sababiin isaas immoo biyya Arabaa musliimota faana waan hin tureef gaafi jedhu kaastee jirti obboleettiin keenya jechuudha. Inni kunillee gaafi dogoggoraati jechuudha. Amantiin keenya maa inni? Amantiin keenya amantii dhugaadha. Amantii keenya keessa sodaan kan hin jirredha jechuudha. Nuti amantii keenyatti jabaannee cimnee dhaabbanne irra taanan cubbuun yookiin immoo jarri hojjetan jarreen faana waan turreef cubbuun isaan hojjetan nutti darbee nurraa immoo kan maatii keenyatti darbuu miti jechuudha. Kanaaf nuti akka waliigalaatti biyya hambaa deemuun hojiidhaaf kan deemame achi keessatti garuu egaa hojiiwwan cubbuu hojjetamu hedduutu jiru. Namoonni baay'een karaa adda addaatiin gaafa laallu shamarran isaa ta'u namoonni baay'een gara biyya alaatti gaafa bahan tokkoffaa tsoomii dhiisuun, kadhannaa dhiisuun, sagada dhiisuun isarra darbanii immoo hojii sagaagalummaa keessa kan galan baay'een isaanii jiru jechuudha. Karaa adda addaatiin dirqiidhaan akkasuma irratti raawwatame jedhamee waan garaagaraa kan raawwatan namoonni baay'een egaa kanaaf maal goona jedhanii kan gaafatan waan jiraniif asuma walitti qabnee waan deebisuun barbaachisaa ta'eef egaa isa kana hundumarraa inni kun cubbuudha jechuudha. Cubbuun garuu bakka lamatti qoodama. Cubbuu beekanii hojjetanii fi cubbuu osoo hin beekin hojjetamu jira. Fakkeenyaaf cubbuu osoo beekanii hojjetanii gaafa jennu osuma beekanu waaqayyoon akka nama adabuu fi cubbuu akka ta'e osoo beekanu cubbuun hojjetamu cubbichi jechuudha waaqayyo biratti illee dhiifama argachuudhaaf hin ulfaata. Cubbuu osoo hin beekin hojjetamu gaafa jennu fakkeenyaaf arri roobiidha osoo hin beekin mana namaa deemee nyaata tsoomii qabu osoo hin beekin tsoomiin qabu jedhee yoo nyaadhe kun cubbuu beekameen hojjetamnedha. Tasa raawwatamedha. Kanaafis akkasumatti gaabbiin ittiin galama jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti cubbuu hojjetan sanaaf gaabbii galuun gara biyyaatti gaafa deebi'an cuuphamuun barbaachisaadha. Abbaa gaabbii isaanitti himanii jechuudha. Garuu maatii isaanirraa waan isaan fageessuu hin qabu jechuudha. Maatirraa waan adda baasuu hin qabu. Kun mana warra qaalluu keessatti yeroo tokko tokko wala baaruudhaan wajjin hin nyaatiin wajjin hin dhugin jedhee diinni jireenya isaanii gidduu galee akka namoonni wajjin hin jiraanne jireenya hawaasummaa akka hin raawwanne akka isaan walitti hin dhufne tokkummaan akka hin uumamne kan godhu qodaa tokkorraa akka hin nyaanne hanga hagii walii baasanitti yookiin walii tufanitti jedhee diinni karaa adda addaatiin karaa hafuura hamaatiin karaa qaallichaatiin kun istiraateejii daabiloosidha malee hojii mana qulqullummaa waaqayyo keenya bakka hin bu'u jechuudha. Bataskaana keenya bakka hin bu'u, mana amantaa keenya bakka hin bu'u. Kun hojii diinaati jechuudha. Namni walirraa fagaachuun wantoota akkasii gochuun barbaachisaa miti waan ta'eef iyyuu kun cubbuu hojjenneef gaabbii gallee maatii keenya wajjin jiraachuu wanti nu daangeessu hin jiru. Garuu cubbuu hojjenne kamiif iyyuu maatii keenyatti waan darbu hin qabu numatti itti gaafatama. Numatti itti gaafatama jechuudha. Bara kakuu moofaa cubbuu abbaan hojjete ilmatti darba. Barana garuu kakuu haaraa keessatti garuu cubbuun abbaadhuma hojjetetti adabama jechuudha. Yakka isaadhaaf abbaadhumatti murteeffama malee cubbuu abbaan hojjeteef ilmitti hin rakkatu. Kanaafiyyuu haa ta'uuti malee hojii gaarii hojjechuun immoo barbaachisaadha. Adabbiin kun immoo hin qaqqabu jennee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Adabbii abbaan hojjetuun immoo fakkeenyaaf ilmoo argachuu barbaada yoo ta'e too cubbuu hojjetu ilmoo sana erga argateen booddee akka ittiin fayyadamneef immoo adabuus ni danda'a jechuudha. Maaliif ogummaa waaqayyo bal'aadha waan ta'eef kanaafuu cubbuurraa fagaachuun barbaachisaadha. Gaabbii galuun barbaachisaadha. Garuu immoo maatii keenya faana jiraachuu wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Gara gaafittaanutti gaafa darbinu harmooliin keenya daa'imman guyyaa 40 fi guyyaa 80tti coobsisuudhaaf gara mana qulqullummaa waaqayyoo ni geessu yookiin immoo kiristinnaa kaasisuudhaaf jechuudha. Isa dura osoo hin qorrobin dura jechuudha. Abbootiin haadhotiin maal jedhu daa'ima keessan harma hoosisinaa yennaa jedhanitti yookiin immoo harma isaanii hoosisu. Harma hoosisinaa gaafa jennu immoo rakkoon qabu nuun jedhu. Gaafiin kun inni kun sirriidha gaafii jedhuu fi
Egaa inni kuni fakkeenya daa'imman suni gara mana qulqullummaa Waaqayyootti guyyaa sana cuuphamuudhaaf yookiin kiristinnaa ka'uudhaaf mucummaa Sillaasee fudhachuudhaaf kan isaan deeman. Akka seera mana amantaa keenyaatti jechuudha. Daa'imman kun gara mana qulqullummaa Waaqayyootti erga deemanii namni tokko qurbaana fudhachuudhaaf dursa sa'aatii 18 tsoomuu danda'u irra jiraata. Kun nama ga'eessa fida. Nama ga'eessa fida jechuudha. Nama waggaa 7 oliiti fida. Sa'aatii 18 akka inni tsoomu kan daangessu jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman xixiqqoon araasiin 80-40tti gara mana qulqullummaa Waaqayyoo deemanii cuuphamanii qurbaana fudhatan. Eebbifaman ijoolleen kun mucummaa Sillaasee fudhatan kuni sa'aatii meeqa tsoomu isa jedhuufi sa'aatii 2 hin tsoomu jechuudha. Sa'aatii 2 gaafa jennu fakkeenyaaf daa'imman sana cuubsisuudhaaf erga fidaniin booddee abbooleen sirna qulqulleessaa yookiin immoo qiddaasee hin galu jechuudha. Aaduu jedhanii erga isaan qiddaasee jalqabaniiti daa'imman sun tsoomuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Daa'imman sun tsoomuu danda'utu irra jiraata. Abbooleen garuu yeroo tokko dogoggoraan maal godhu qiddaasee keessa osoo jiramu qiddaasee sun osoo hin xumuramin daa'imman gaafa boossee harma itti kennaa jedhanii gaafa isheen mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti boossuuf itti kennaa jedhanii yeroon itti kennisiisan hin jira jechuudha. Inni kun akka seera mana amantaa keenyatti daa'imman sun aaduu erga jedhameetiin booddee erga sirni qulqulleessaa yookiin qiddaasee jalqabameen booddee hanga xumuramee sirna qurbaanarra ga'anitti daa'imman sun tsoomuu danda'utu irra jiraata. Jettee barsiistu jechuudha mana amantaa keenya. Kanaafuu akka seera mana amantaa keenyatti daa'imman sun yeroo sanaaf sirna qulqulleessaa erga jalqabame aaduu jedhamee erga qiddaaseen seenname hanga xumuramee qurbaana fudhatanii ba'anii haadha isaanitti kennamanitti tsoomuu danda'utu irra jiraata. Erga qorroowwaniin booddee garuu rakkoo hin qabu jechuudha. Isa kana akkanatti hubachuu danda'u nurra jiraata. Gaafin dhuma daa'imman erga cuuphamaniitiin booddee guyyaa meeqatti yookiin immoo walitti aansanii qorroobuu danda'u yookiin immoo qorroobuu qabu gaafii jedhudha. Inni kun daa'imman erga mucummaa Sillaasee fudhatanii hin booddee guyyaa sanarraa jalqabanii qurbaana jalqabu. Adda kutuun irra hin jiraatu. Hanga jireenya isaanii hanga biyya lafaa kanarraa darbanii qurbaana irraa fagaatamu. Fakkeenyaaf iccitiiwwan mana qulqullummaa keessaa iccitiin irra hin deebi'amnee fi irra deebi'amu jira. Iccitiin irra hin deebi'amne fakkeenyaaf cuuphaan irra hin deebi'amu. Cuuphaan tokkodha waan ta'eef. Amantaan tokko gooftaan tokko akka jedhe Phaawulos al tokko guyyaa 80-40tti cuuphamnaan kanaan booddee cuuphaa qalbii jijjiirannaa cuuphaa gaabbitu laatama malee cuuphaa mucummaa Sillaasee irra deebi'amee laatama. Kanaaf qurbaanni garuu yoomiyyuu jireenya isaanii keessatti yoomiyyuu jireenya keenya keessatti addaan kutuu hin qabnu jechuudha. Yoo danda'ame egaa daa'imman torbeedhaan deebisnee guyyaa 3-4 deebisnee qorrobsiisuu hin dandeenya jechuudha. Qiddaaseen jira taanaan yeroo kamiyyuu daa'imman qorrobsiisuu hin dandeenya. Daa'imman bichaa miti nutis qorrobuu qabna. Maaliif namni tokko jireenya isaa keessatti jechuudha gaafa karaa deemu galaa qopheeffata yoon beela'ee nan nyaadha jedhee. Nuufis galaan bara baraa fooniif dhiiga Waaqayyooti. Diina keenya kan ittiin immoo mootummaa isaa kan ittiin galuu dandeenya. Dhuguma isiniin jedha namni foon koo hin nyaanne dhiiga koo hin dhugne mootummaa kootti galuu hin danda'u jedhee. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti kan foon koo nyaate kan dhiiga koo dhuge garuu mootummaa koo dhaala jireenya bara baraa argata. Ani isa keessa hin jira innis immoo na keessa jiraata jedhee dubbatee jira waan ta'eef. Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf nutis qurbaana fudhachuun barbaachisaadha. Qurbaana gaafa fudhannu immoo yeroo tokko qofa fudhannee achi deebinee gara cubbuutti kan deebinu osoo hin ta'in cubbuu keenyarraa cubbuu kamirraayyuu of eegnee yeroo hunda qurbaana fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Qurbaanni dhaabbii hin qabu yeroo hunda itti fufnee fudhachuu hin dandeenya. Daa'imman isaaluma kanaan itti fufanii fudhachuu danda'u irra jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee maal godhu abbooliin haadholiin daa'imman hanga isaan waggaa 7 ga'an qofatti qurbaana qorrobsiisu jechuudha. Kanaan booddee ijoolleen gara cubbuutti deemti jedhanii qurbaana irraa addaan baasanii gara cubbuutti gallakkisu jechuudha. Osoo garuu kunuunsanii qabanii kanaan booddee itti fufi jedhanii qurbaana akka isaan qorroban mana amantaa keessatti seera isaaniif barbaachisu osoo barsiisanii cubburraa akka fagaatanii fi cubbuun maal akka ta'e osoo itti himanii daa'imman qorrobaa dhufan sun haaluma kanaan qorrobaa itti fufanii guddatanii nama gaarii kan ta'an namoota akkasii turan jechuudha. Kanaafiyyuu egaa inni guddaan nurraadha kan eeggamu daa'imman keenya guddisuudhaaf dursinee waan ofiin goone daa'imman fakkeenyaaf ofiin qorrobnu taanaan daa'imman qorrobsiisuun qofti gatii hin qabu jechuudha. Ofiis qorrobuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu daa'imman ta'ee namni kamiyyuu qurbaanni adda hin citu yeroodhaanis hin daanga'u sa'aatiinis hin daanga'u waan ta'eef kanaaf akka seera mana amantaa keenyatti fakkeenyaaf yeroo hunda sirni qulqulleessaa yookiin qiddaaseen kan raawwatamu sanbatadha.
Kanaafuu sanbata torban yeroo hunda sirna qulqulleessa irratti argamanii qorrobuu danda'u irra jiraata. Dogoggorri yeroo baay'ee uumamummoo maa inni yeroo baay'ee daa'imman qorrobsiisuudhaafis ta'e ofiis qorrobuudhaaf namoonni maal godhu erga qiddaaseen xumuramuudhaa ga'ee gara dhumaa dhaqu jechuudha. Maaliif mana isaanii turanii guyyaa sifatanii deemu jechuudha. Guyyaa fitannee deemna jechuudha. Inni kun sirrii miti. Akka seera mana amantaa keenyatti namni qorrobu tokko daa'imas haa ta'u nama guddaas haa ta'u sirna qulqulleessaa sanirratti ahaaduu osoo hin jedhin seenee sirna qulqulleessaa sanirratti argamee qorrobuu danda'u irra jiraata malee erga walakkaatti qiddaaseen xumurame gizootan erga xumurameen booddee geessanii qorrobsiisuu sun akka seera mana amantaa keenyatti gaarii miti. Kanaafiyyuu waan akkasirraa sooyya'uun barbaachisaadha. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aa gaaffiiwwan torbee kana fakkaatu kutaala ittaanutiin immoo hanga wal arginutti nagaadhaan tura. Waan isin hin galle gaafachuu dandeessu. Gaaffiiwwan gaafataman irra deebitanii hin gaafatina. Duubatti deebi'aa ilaalaa, sheer gochuun, sabiskiraayib gochuun hiriyoota keessaniif dabarsa. Wasbaati ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።